everybody to first presentation of our camp meeting. Barumsa keenya isa jalqabaa kan walgahii kanarratti qabaannu kanatti hundumti keessanuu baga nagaan dhuftan jechuun For barbaada. those of you online, as you know, we're in Fiji this weekend. Warri online irra jirtan akkuma isin beektan Fiji jirra jechuudha dhuma torbanii kanatti. And we're hoping to do 8 presentations. Iddoo kanatti barumsoota mata dureewwan 8dha kan nuti wal faana qabachuuf deemnu. Before we begin, there's Jalqabuu been a keenya slight dura change in our roster. tartiibni namoota nu tajaajilanii jijjiirama qaba. Xiqqoo waan jijjiirreeru jira. So for us, it will be later this evening, the second presentation. Nuyi fi gara galgala kanatti barumsi lammaffaan We're going to have a local speaker do that presentation, and sort of Elder Terry. barumsa isa lammaffaa kana kan nu barsiisu as iddoo Yes. kanaa Fiijiidha. Nama nu dhiyeessutu jira jechuudha. Ilder Teerii miti jechuudha. Okay. I think that's everything. Everybody here wants to welcome everybody Warri as online. jiran namoota online irra jiran nagaa gaafachuu barbaadu. We have a large group here. It's about maybe 50 members, Namoota I think. lakkoofsaan baay'ee ta'anidha. Yoo xiqqaate gara nama 50 ta'uu jechuudha warra online irra jiranii. Having said all of that, let's open with a word Sana of hunda prayer. jechuudhaan sana booddee kadhannaa wal faanaa qabaannu. Waaqa Holy God, qulqulluu we want to si thank you galateeffachuu barbaanna. that you might be with us, to guide and Nu direct wajjin us. waan taateef, waan nu qajeelchiteef, waan karaarra nu buusteef si galateeffannaa. We ask for a special Eebba blessing addaa akka ati nu eebbistuufis si kadhannaa. not only as we open this Yeroo camp, walgahii kana bannu qofa miti, but as we see evidence of the dispensation that we're living in all around us. ragaawwan ce'umsaa amma keessa jirru kan naannoo keenyatti ta'aa jiran hundumaas yeroo arginu malee. The signs of the times are certainly being fulfilled. Milikkitoonni yerichaa amma sirriitti raawwataa jiru. Even though things have not turned out in the way that we had thought, Yoo mallee wantoonni ta'aa jiran akka nuti yaannutti kan ta'an jirre ta'es we thank you for taking care of us and guiding us step by step. waan nu kunuunsituuf, waan ejjennaadhaa gara ejjennaatti nu gaggeessituuf immoo si In galateeffannaa. Jesus' name, amen. Maqaa Yesuusiin, ameen. Over the last few camp meetings, Walgahiiwwan muraasa torbanota darban qabaanne irratti I guess beginning around September akkan time, tilmaamutti naannoo fulbaanarraa eegalee jechuudha. so I think in order it would be South Africa, Tartiibaan Afrikaa Kibbaa, Sorry, Parminder, your camera's off. ICM, International Camp Meeting ICM, walgahii waliigalaa. oh, ICM, UK, UK, France, Faransaay, and then the Caribbean. inni boodarra jiru Kaaribiyaanii, And Guadeloupe and Martinique. Guadeloupe fi Martiniikii So jechuudha. these are the last few camp meetings that we've had. Kun walgahiiwwan muraasa nuti yeroo darbe qabaa yeroo lee darban 1 second. qabaannedha. Just the technical bit here. Rakkoo teeknikaatu jira asii. Sekendii muraasa naa kenna.
Okay, we're back. Sorry about that. Deebinee irra dhiifama waan mudateef. So over these, 6 camp meetings, Walgayiiwwan 6 kanarratti a new theme that has come up ijoo dubbii haaraa arganneerra to help us better understand the Sunday law subject keessumattuu dhimma labsii dilbataa sirriitti akka hubannuuf kan nu gargaaru is what? maal ture inni? What's the new theme that we have now introduced to better understand the Sunday law? Dhimmi nuti walgayiiwwan kanarratti adda baafanne keessumattuu dhimma labsii dilbataa hubachuudhaaf dhimmi nuti adda baafanne maal ture? Adultery. Ejjummaa kan jedhudha jechuudha. So I'm not suggesting that the focus of all of these camp meetings was this subject. Walgayiiwwan kun tokko tokkoon isaanii maalirratti akka xiyyeeffatan kaasuu hin barbaadu amma. But certainly this is a subject that's been able to help us better understand Garuu dhimmi kun kan nuti hubannaa bayeessa akka how to qabaannuuf explain the nu various gargaarudha jechuudha. waymarks that we call the Sunday law. Ce'umsoota garaa garaa keessumattuu ce'umsa labsii dilbataa akkamitti akka ibsuu dandeenyu kan nu deeggarudha jechuudha pointiin kun. So I've hoped that most of us, if not all of us, have watched at least several of these camp meetings. Akka nan abdadhaa akka yaadutti baay'een keessan hunda keessan ta'uu baatus hunda isaa yoo hin taanes muraasa isaa kan walgayii kanarratti barsiifamaa ture ilaaltanii so that we can have a yaada. better understanding of how this symbol of adultery is now being used and employed. Kanaaf egaa hubannaa bayeessa qabna jedhee yaada. Ejjummaa kan jennu kun dhimma amma ta'aa jiru kanarratti keessumattuu dhimma labsii dilbataa faana wal qabatu irratti akkamitti dhimma itti Make a akka jiru comment jechuudha. or help us to move a little bit forward on this subject of adultery. Dhimma ejjummaa kan akka hubannuuf namni yaada itti nu dabalu yookiis dhimma kanarratti waan nu jedhu jira. For those online, we don't have a roving mic here, so when the congregation speaks, I'll repeat what they say. Warri online irra jirtan yeroo isin dubbattan maayikiin gara intiniitti dabarsu waan hin jirreef waan isin dubbattan irra deebi'een dubbadha. So why are we speaking about adultery? Maaliif waa'ee ejjummaa kana kaasne? Maaliif dubbanne waa'ee How is isaa? it helping us? Akkamittis nu fayyada? Someone said something? Namni wayii waa jedhu hin jiru? So George said 2 steps. Joorjii Anyone ejjannaa else? lama yookiis sadarkaa lama jedhe namni biraan Because of its connection to Revelation 17. sababa mul'ata boqonnaa 17 faana hidhata qabuu fi So you're all familiar with Revelation 17. mul'ata boqonnaa 17 wajjiniin hundumti keenya sirriitti And which beekna verse waa'ee would we mul'ata go to? 17. Mul'ata 17 keessaa 3? lakkoofsa Three, meeqaffaadha? Gara lakkoofsa meeqaffaa deemnu? Lakkoofsa 3. So if you go to Revelation 17 verse 3, Yoo gara mul'ata boqonnaa 17 lakkoofsa 3 deemtan we know that John has been taken into the future into a place that he calls the ni wilderness. beekna Yohaannis seenaa keessatti gara fuulduraatti geeffameetu jechuudha. Gara iddoo inni lafa onaa jedhee So, waamu achi This geeffameetu jechuudha. wilderness appears to be a geographical place. That's the setting of the vision. Kanaaf egaa lafa onaa kan jennu kun iddoodha, bakkadha kan mul'ata sana akka inni iddoodha dhaabatee akka inni ilaalu barbaadamedha jechuudha. And in this place called the wilderness, he sees
various beings. Iddoo kanatti yookiis lafa onaa iddoo dhaabatee jiru kanatti wantoota garaa garaa baay'ee argee ture. He sees beasts, Bineensa argee ture, sees a woman, akkasumas dubartii argee ture, and then he sees kings. moototas argee ture. But we all understand that this wilderness is not so much a place, but it's a time period. Egaa ni beeknaa lafa onaa kan jedhu kun iddoo agarsiisuu caalaayyuu yeroo agarsiisa jechuudha. And how do we make that connection? Akkamittiin wal qabsiisne sana? How do we turn the wilderness from a place into a time? Akkamitti lafa onaa kan jedhu kana iddoo fuunee yerootti akkamitti geeddarre? Or a period of Yookiin time? immoo turtii yeroo kan qabutti akkamitti geeddarre? Lafa onaa kan jedhu yerootti akkamitti geeddarre? Anybody remember? Inni yaadatu jiraa? So this questioning isn't a movement question. This is an Adventist Gaaffiin kun question. gaaffii sochii kanaa miti. Gaaffii mana Adventistiiti. Someone said something? Namni waa jedhu jiraa? Oh, 1 second. Now, Kenni tokko. the 1260. 1260. Were you going to say something over here? Namni iddoo kana karaa kanarraa waa jechuu barbaadee jira. Okay, so you're going to go into a description of the beast, Gara ibsa which speaks bineensa jedhutti about Yeah. 3 phases. bifa sadii yookiin immoo So we fuula normally go sadii to qaba. Revelation 12, Gara mul'ata boqonnaa 12 deemnu. because in Revelation 12 Mul'ata boqonnaa 12 we have a description of ibsa a different person, a different woman, nama garaa garaa yookiis ibsa dubartii adda biraa qabna. but this woman is being led Sababiin isaa into, dubartiin or she kuni, runs into the gara wilderness. lafa onaatti baqattee Speaks about a dragon, waa'ee jawwee dubbata. and it doesn't take many steps once you've done that. When you connected Revelation 17 and 12, Ejjennaa baay'een deemu garuu mul'ata boqonnaa 17 fi mul'ata boqonnaa 12 yeroo wal qabsiiftanii to see that this wilderness place lafa onaa kan jennu kun iddoon kuni ends up being a time period. yeroo ta'aa jechuudha. Waa'ee yeroo dubbachaa jira malee waa'ee bakkaa miti jechuudha. So we'll just finish this thought off. Asitti fedha jechuudha yaada kana asitti hubannaa. And we'll say we pick up the symbol wilderness, Kanaaf egaa mallattoo isa lafa onaa jedhu kana fudhannee which is the 1260. gara 1260tti geeddarree jechuudha. So my translator's asking me something. No, I don't think it is. So if you're an Adventist, they understand what the 1260 is. Yoo Adventistii taate 1260 jechuun maal jechuu akka ta'e ni hubatta. Times, time and dividing of time, 3.5 times. Bara tokkoof, bara lamaaf, walakkaa baraaf. And we've developed that thought, Yaada sanaa guddifneerra sirriitti beekneerra. and we've understood that the 3.5 times is half of the 7 times. Bara sadiif walakkaa ta'a jechuudha. Bara sadii walakkaa jechuun immoo walakkaa si'a torbaatii jechuudha. And the reason why we have found that important Sababni kuni barbaachisaa ta'uuf immoo
is because we have understood sababiin isaayyuu nuti ni beekna that almost ni all hubanna the time prophecies that you find in the Bible yeroo warraajii isin kitaaba qulqulluu keessaa argitan hundumtinuu are all subsets of the 25-20. hundumti isaanii cita 25-20 jechuudha. And the reason why that becomes important Sababni kuni barbaachisaa ta'uuf immoo so you can go from the 1260 to 3.5 times 1260 irraa gara bara 3.5tti darbe jechuudha. which is half of the 7 Kun immoo times. walakkaa 7 jechuudha. 3 walakkaan walakkaa 7. We have taught is the 1260 1260 is a symbol mallattoo of the 25-20. 25-20ti. I've used the word symbol, but we could say a representation. It becomes a representation of the 25-20. Mallattoo kan jedhu jechaan fayyadame ani bakka bu'ee jechuu dandeessu jechuudha. Inni bakka bu'ee 25-20 jechuudha. 1260. We know literally that the 1260 is a component of the 25-20. Ni Literally beekna. half of it. 1260 kutaa 25-20ti. And none of that is new. Sana keessa wanti haaraa ta'e hin jiru. All of that information was developed by the Millerites. Odeeffannoon sun hundumtuu warra Miilerootaatiinidha jechuudha kan inni cimee beekame. So the reason why this becomes significant Sababni kuni barbaachisaa ta'uu fi is because the 25-20 25-20 becomes a symbol of something. mallattoo waa wayiiti jechuudha. What would you say the 25-20 is symbolizing? 25-20 maal bakka bu'a? Maal ibsa? So the scattering and someone's going to say the gathering. Faffaca'uu fi walitti qabamuu. Someone gave another word, Namni biraan judgment. jecha biraatiin ibsu murtee. Restoration. Iddootti deebifamuu. So this would be the scattering and the gathering. Faffaca'uudha. Inni kun immoo walitti qabamuudha jechuudha. Murtee kan jennu faffaca'uudha. Walitti qabamuu kan jennu immoo iddootti So deebifamuu kan what we jedhudha. can see in Revelation Wanti 17 nuti mul'ata boqonnaa 17 keessatti arguu dandeenyu are historical events that are happening, taatota seenaa raawwataa jiran, but we want to try to understand the cause or the reason for those events. Why are they happening? wanti nuti hubachuun nurra jiraatu garuu sababni taatonni sun raawwachaa jiranii fi maali sababni isaa? So you said chastisement? Chastisement. Chastisement is just Adabbii- another word for adabbii- judgment, if that's okay. Yeah? Adabbii Or kan punishment. jedhu kun jecha biraa waa'ee murtoo yookiin firdii So, jechuudha karaa biraa. we'll put punishment here then as well. Adabamuu kan jedhu kana as keenyaa. Someone said something over there? Namni Thank biraa you. waa jedhu jira asirraa. Galatoomee. Apostasy. Ganumsa. Okay, so I'll correct the spelling for judgment later. So we have these two themes that are related to the 25-20,
digdamatti hidhata kan qaban dhimmoota ijoo kana lamaan qabna. And what we're required to do is in any dispensation to understand what is happening based upon these themes. Wanti nurraa barbaadamus ce'umsoota hundumaa keessatti wantoota kanatti hidhata godhatanii wantoonni raawwatan maal akka ta'an hubachuudha jechuudha. So we're in verse 3 of Revelation 17. Lakkoofsa 3 irra jirraa, mul'ata 17 keessaa lakkoofsa 3 irra jirraa. And the symbol that's given there mallattoon iddoo sanatti is nuuf a kenname woman ammoo sitting on a beast dubartii bineensarra teessu. and why were we in Revelation 17? How did we get to verse Maaliif 3? kan mul'ata 17 dhaqne? Akkamittis lakkoofsa 3 arganne? Anybody remember my question? Gaaffii koo namni yaadatu jiraa? Kan jalqabaa kan gara mul'ata 17 nu geesse? So I spoke about a new theme that was introduced, which was adultery. Ijoo waa'ee ejjummaa isa haaraa ta'e kana And then I asked what waa'ee verse isaa would we hubachuuf go jechuudha to. kan nuti Someone dhaqne. said Revelation 17. Gara heertuu kitaaba qulqulluu keessaa gara kam deemuu akka qabnu gaafan gaafadhu namni ta'e mul'ata 17 naan jedhee ture. And someone told me verse 3. Namni biraan immoo lakkoofsa 3 irra akka jiru nutti hime jechuudha. So when we're in verse 3, we pick up the word wilderness. Lakkoofsa 3 irra jirraa, lakkoofsa 3 irraa lafa onaa kan We jedhu just had kana a quick fudhanne jecha discussion lafa onaa on the jedhu. 2520. Inni immoo gara ibsa 25-20 ibsuutti I nu want to bring geesse us back jechuudha. to my question. Gara gaaffii kootti yeroon deebi'u, We're going to look for adultery, gara gaaffii kootti yoon isin deebisu, ejjummaa kana and we're ilaaluuf yeroo looking at deemnu Revelation 17. mul'ata boqonnaa 17 yeroo ilaallu jechuudha. Is verse 3 a good verse to go to? Is it the correct verse? Lakkoofsi 3 lakkoofsa sirrii nuti ilaaluu qabnudha. Did someone Mul'ata say something 17 keessaa. over here? Namni biraanoo namni waa jedhu jiraa? Something? Over here? Verse 2. Ah, someone did say something. Lakkoofsa 2. So let's go to verse 2 instead. Lakkoofsa 3 otoo hin taane gara lakkoofsa 2 haa deemnu. So in verse 2, Kanaaf egaa lakkoofsa 2 irratti speaks about kings of the earth, waa'ee mootota dachee dubbata. and it says these kings of the earth have committed fornication. Mootonni dachee kuni ejjummaa raawwataniiru jedha. And he mentions the pronoun of the woman in verse 2. Lakkoofsa 2 irratti bamaqaa dubartiiti kan inni dubbatu. There are people online who are writing on my whiteboard. Could they rub it off and not do that? Boordii koo irratti namoonni online irra jirtan I can't barreessaa undo jirtu. what you're doing. Anta Thank isin you. gochaa jirtan kana gochuun So in verse 2, this woman is lakkoofsa the 2 same irratti woman egaa that's referred to in dubartiin verse kuni 1. lakkoofsa 1 irratti dubartitti ibsamte wajjiniin tokkittiidhumadha ishumadha. And it says in verse 1 that this woman is a prostitute. Lakkoofsa 1 irratti ibseera dubartittiin kun dubartii ejjituudha. So we took this model of men, powerful men, having an illicit relationship with a woman. Moodela dhiira dubartii wajjiniin hariiroo sirrii hin taane qabu fudhannee To jechuudha. notice a few things. Wanti isin yaadachuu qabdan wantoonni muraasni First of all, the kings are in plural, so there's several of them. mootii kan jedhu kun moototadha, dachaadhaan jira. And it's a singular woman. Dubartittiin garuu qeenxeedhaan ibsamteetti dubartiin So tokkittii jira we jechuudha. can see
some form of a sexual relationship that is not appropriate or not right. Kan nuti arguu dandeenyu egaa walitti dhufeenya ejjummaa kan sirrii hin taane qixa sirrii qabeessa hin taaneen hariiroo And it's isaan this gidduu jiru verse arginaa jechuudha. Kanaaf lakkoofsi kuni that has led us to use the theme or the concept of adultery akka dhimma ejjummaa jedhu kana fayyadamnu nu taasisee jechuudha. to try to understand better what that relationship looks like. Hariiroon isaanii maal fakkaata kan jedhu caalmaatti bayeessa goone akka hubannuuf jechuudha. So, Kanaafi over the studies that we've done thus far, qorannaawwan yeroolee darban taasifne keessatti there is a problem, rakkoon tureera. and who can tell us what the problem would be? Rakkoon ture maaltu ture rakkoon ture namni na yaadachiistan. Even if you haven't kept up with the studies, Yooma if you qo'annaa sanarra go to the Old Testament and look at the subject hin of arganne ta'ellee gara relationship, kitaaba kakuu moofaa deemtanii waa'ee hariiroo kanaa yoo ilaaltanii and you see what's being described here, wanta iddoo kanatti ibsame faana wal bira qabdanii yoo ilaaltanii a problem confronts you. rakkoon si mudatu jira jechuudha. Anybody can remember? Namni yaadattan jirtu Sorry? Yeah, so it's connected to the word fornication. ejjummaa kan jedhu kana wal qabsiisaa. Last. Someone said adultery. Ejjummaa jedhe namni biraanii. So the problem is, Rakkoon jiru if you go into the Old Testament, gara kakuu moofaa yoo deemtan if a man, yoo dhiirri whether they're single or married, fuudhaniirus yoo ta'e hin fuunes yoo ta'e has sex with a prostitute, yoo dubartii ejjituu wajjiniin ejjan so we'll say that the man is married. namni sun fuudheera yoo jenne fakkeenyaaf namni dubartii ejjituutti He ejju sleeps with a prostitute. dubartii ejjituu faana immoo yoo rafee Is that considered adultery? ejjummaatti lakkaa'amaa kakuu moofaa keessatti. Sorry? So she's outside of marriage. She's not married to him. Isheen He's hin married. heerumne isatti inni immoo dubartii biraa fuudheeranni And he has slept with this woman. dubartii ejjituu kana haadha manaasaa kan hin taane wajjiniin yoo ciise So is that a model of adultery? ejjummaa hin ta'a kun. So several people here have said yes, it's a form of adultery or it is considered adultery. Namoonni baay'een eeyyee jedhanii ejjummaa mallattoo ejjummaa ni qabaataa jedhanii ejjummaadha jedhanii jechuudha. But if you look at the rules of the Old Testament, the law, Garuu yoo seera kakuu moofaa ilaaltan you actually see that it's not adultery. kun ejjummaa miti jechuudha akka kakuu moofaatti. So who can you think a married man has slept with another woman and it's all considered okay, not a problem? Mee kitaaba Ni kakuu names. moofaa keessaa maqaa isaanii naadhaa namoota fuudhanii otoo haadha manaa qabanii dubartii biraa wajjin ciisanii akka ejjummaatti ittiin lakkaa'amne Any names? maqaa naadhaa. You got to speak a little bit louder. Sagalee ol kaasii. Okay.
So any names of yes, a Bible story, Bible name. Maqaa kitaaba qulqulluu keessa jiru Hosea. jechuudha. Hoseaa. Fakkeenyaaf Hoseaa. So what did Hosea do? Hoseaan maal godhe? So Hosea marries a prostitute, is that right? Hoseaan dubartii ejjituu fuudhe. Akkas miti? But he wasn't married before, Inni egaa beektu garuu kanaan dura fuudhee and ture she inni. wasn't. Isheen immoo hin heerumne. So that Gaa'ela hin marriage is qabdu. legitimate. Gaa'elli suni gaa'ela sirrii jedhamee fudhatame jechuudha. It's just unconventional. Waan baratame immoo Yes, but miti. I'm just trying to say it's that there's no adultery or anything wrong going there. Ejjummaatti hin herregamne jechuudha. Dogoggoras hin turre jechuudha. How about Mee maali? Abraham? Waa'ee Abrahaamoo maal Yes. jettu? Yaa Abrahaamii So nama Abraham's a fuudhedha. married man Gaa'ela qaba. Dubartii and he biraa wajjiniin sleeps ciise too gaa'ela qabu with jechuudha. another woman. And Haati oh, manaansaas so the itti wife himtee told turte him to. kan inni kana godhuuf. Yoo haati manaa itti walii galte So if your kan wife ta'a consents, jechuudha. it's okay. But Si dhagaan you have jiru. to. I can't hear you until If they have a pair, well, married man with another woman, they will both be stoned to death in the Old Testament. So someone here has said a married man sleeping with another Namni woman, biraan immoo they'd be namni stoned to fuudhee death. dubartii hin heerumne wajjin ciisuudhaan dubartittiin dhagaadhaan akka dhaamtu taasifamtee duuti jechuudha. You Beeknaa know, Abrahaam Abraham wasn't stoned by eenyuuniyyuu anybody. dhagaadhaan isa rukunne dhagaadhaan hin dhaamne. And Namni biraan namni anyone else that we kitaaba can qulqulluu think of? keessaa maqaa nuu dhuftan jira. Right? Yaaqoob. Jacob. Yaaqoob kan inni So godhe what did maali? Jacob do that's Dogoggora. wrong? Inni haadha manoota lama godhate. He just has Akkas two miti? wives, doesn't he? Suni sirrii ture. That's okay. Sana baay'ee dogoggoran Not argu. much wrong with that. I'm just trying to find another the name of another Maqaa nama one. biraa barbaada. Daawit. David. So David slept with a married Daawit woman, and that's straight out dubartii heerumtee adultery. wajjiniin So he was condemned for ciisee that. kallachaan ejjummaa ture kun jechuudha. Sanaaf hin adabamne yookiin itti hin gaafatamne. I guess only because he was king, he wasn't Sababa stoned. mootii ta'eefi Or jedhee she. yaada. Sababa sanaaf kan inni dhagaadhaan hin dhaamne. I'm going to go with Yihudaas isiniin fudhadha. Judah. Is it Yihudaan Judah that dubartii sleeps ejjituu with a wajjiniin prostitute? ciisee ture. It's actually his daughter-in-law, but she dresses up as a prostitute. Intala soddaasaa wajjiniin ciisee jechuudha. It is Judah, I think. Yep. And so he's already Ejjituu married, and he's Yihudaadha not jedhee condemned. yaada. Fuudheera inni haadha manaa qaba. Garuu sababa ejja kanaaf So we know that itti hin gaafatamne jechuudha. whatever's going on in Revelation Ni 17, beeknaa according to the Old Testament, gara it's mul'ata not boqonnaa illegal. 17 yoo dhufnu kana qabannee akka kakuu moofaatti wanti mul'ata boqonnaa 17 keessatti ta'ee seera maleessa mitii jechuudha. Ejja mitii jechuudha. Any questions on Gaaffii that? sanarratti namni qabu jira. So that's about as far as we got in our studies over Kun these egaa various camp qorannaawwan meetings. walga'iiwwan armaan olii irratti caqafne irratti qabaannedha jechuudha.
sana keessaa wanta argannudha jechuudha. So we understand that what's happening in Revelation Ni hubannaa 17 mul'ata verse boqonnaa 2 17 lakkoofsa 2 keessatti wanti ta'aa jiru doesn't meet the criteria of adultery in the Old Testament. ulaagaa ejjummaa kakuu moofaa keessa jiru hin guutu jechuudha. Because in the Old Testament, Sababiin isaayyuu kakuu moofaa keessatti the relationship between men and women is asymmetrical walitti or dhufeenyi haadha skewed. manaa fi abbaa manaa gidduu yookiis immoo dhiiraa fi dubartii gidduu jiru walitti dhufeenya wal kiphaa miti jechuudha. It's in favor of men and Fedha not dhiiraa women. irrattidha malee fedha dubartii irratti kan hundaa'e miti. Yeroo sana yaannu And whatever we may think of that, yaanni keenya maaliyyuu haa ta'u the dogoggoraa rights and sirrii wrongs haa ta'u of this inequality, sirriif dogoggorri kuni wal caalteedhaan kan guutedha jechuudha. we did a study at Walga'iiwwan a camp darbe irratti meeting, qorannaan nuti goonee turre. one of the I can't remember which one it was. It's one of these recent ones. Kam akka ta'e yaadadhu, walga'ii kam irratti akka ta'e yaadadhu. Yes, it's in France. Faransaayittidha. Walga'ii Faransaay irratti. I think it was 22nd of November. Sadaasa 22ffaadha. And I introduced a subject that is a term that's used today. It's called intergenerational wealth. Dhimma akkaataatti qabeenyi maatiirraa dhalatti darbuu kaaseen ture jechuudha. And basically what that is Bu'uurumaan egaa sana jechuuni is keeping wealth in a family. Maatii keessatti qabeenya eeguu yookiis tursiisuu jechuudha. And I spoke about the reasons and the importance for that. Sababa isaa fi bu'aa isaa yookiis faayidaa isaa dubbadheen ture. Where's my pen's playing up? So intergenerational wealth, Qabeenya maatiidhaa maatiitti daddabarsuu. which means keeping it in the family. Maatii keessa tursiisuu jechuudha karaa biraa. And if you have an agricultural society, Yoo hawaasa qotatee bulaa keessa jiraatta ta'e it makes sense that you would keep the wealth funneled through the male side of your family, not Qabeenyi the kan female side of your tursiifamu family. karaa warra dhiirotaarraani malee karaa warra dubartootaarraan miti jechuudha. Dhaalli kan darbu warra dhiirotaafi jechuudha malee warra dubartootaafi miti. And as soon as you do that, you have that model. Moodela sana qabnaa jechuudha. Yeroo kana goonuu The consequences of that are all of these unequal laws that are going to spring up in your kun egaa society. seera wal caaltummaa hawaasa keessa jiru akka ta'e agarsiisaa jechuudha. And that's one of the reasons why inequality continues to exist Sun today. sababa wal caalmaan haga har'aatti itti fufee akka jiraatu taasise keessaa tokkodha jechuudha. When you have family wealth, especially if it's Yeroo land-based, qabeenyi jiraatu maatii keessa keessumattuu lafti yeroo jiraatu jechuudha. you have property. Yoo qabeenya qabaatte The real problem that still confronts us today qabeenya qabdaa jechuudha. Kun
rakkoo sirrii haga har'aatti iyyuu nu danqaa jirudha, nu qoraa jirudha And jechuudha. that's one of the reasons why this movement, for quite some time now, has really encouraged, especially women, to become educated. Sababni guddaan tokkichi sochiin keenya har'a dubartoonni sirriitti akka barataniif sochiin keenya gorsuu isa kanadha jechuu tokko. Because for many of them, it's the only form of independent wealth that they can Baay'een get. isaanii qabeenya hirkataa, qabeenya of danda'anii qabaachuu hin dandeenyedha jechuudha kan isaan qaban. So the verse that we've gone to in the Old Kanaaf Testament egaa heertuun nuti kitaaba qulqulluu kakuu moofaa keessaa argannu I think we're all familiar with that heertuu verse sana now. wajjiniin sirriitti wal hubanne irra yaada amma heertuu sana sirriitti beekne irra hubadha. Exodus chapter Seera ba'uu 20, boqonnaa 20 lakkoofsa verse 14. 14. And what's important about that Wanti waa'ee heertuu verse sanaa baay'ee barbaachisaa ta'ee is that adultery is shaped or formed around ejjummaa kan a jedhu woman. kuni dubartootaafidha jechuudha kan inni ibsame. Where she begins to lose her personhood and takes on elements of being the property of Yeroo somebody. isheen qabeenyummaa nama ishee dhiiftee kan nama biraa yeroo isheen fudhattu So I think most of us understand all of those dynamics. akkasitti ibsame jechuudha. Adeemsa sana baay'een keenya ni hubannaa. Often at wedding ceremonies, you'll see it on full display, the ceremonial form about the ownership of the bride. Yeroo baay'ee cidha irratti ni mul'ata jechuudha. Kuni kan sirriitti ifa baheen mul'ata. Abbaan manaa ishee akka isheedhaan akka qabeenya isaatiittidha jechuudha kan inni ilaalu. So that pretty much exists all through the Old Testament, this Dhimmi kun issue. guutummaa kitaaba kakuu moofaa keessatti sirriitti argama. And we employed a rule here, which is the rule or the law of first Seera kana mention. seera caqasa jalqabaa kan jedhuun fayyadamnaa. I think we're all familiar with that. Sirriitti beeknaa. First mentionii kan jedhu kana jechuudha. The first time you see a word or a concept introduced into Caqasa jalqabaa jechuun us kun in yeroo the scriptures, jalqabaaf it has a jecha significance, has a yookiin certain importance to yaada it. yookiin yaadrimee yeroo jalqabaaf yeroo caqafamuudha jechuudha waa ibsuuf. Sun first mentionii yookiin caqasa jalqabaa kan jennudha jechuudha. In the New Testament, where's the first Kakuu mention haaraa there? keessattoo eessa jira caqasiin Remember. jalqabaa waa'ee ejjummaa jechuudha. Namni waa Someone jedhee said jira? something? Good. It's in the Kitaaba book of Maatiyos keessa. Matthew. In the Barsiisa Sermon of the yookiin Mount, lallaba gaara eebbaa irratti. Sermon on the Mount, Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 5:27. 27.
Mana Can you hear dhaga'uu me now? dandeessu? Yes, all good. Okay, so you can hear me Kanaaf now. amma ni dhageessu miti. Yep, can hear Okay, you. I've just switched to my laptop audio. I switched that off. Okay, so that means the French is going to come onto the audio. I don't know how to fix that now if I don't have headphones. Just Yeah. rakkoo teeknikaatu isaan mudateera. Kanaaf gargar citee ture jechuudha sagalee bade. I've been told it's going to be a problem. I have another one, but they're in my room. Turn off iPad, Bluetooth, perhaps. Okay. Put Bluetooth is off. Approve. Thing of system. Mana Can you dhagaa hear me jirtu? now? Yes. Okay, so it's all good now? Magariidha. Yep. Okay, we're back on track. So I'll just wait for Curtis to tell me everything's okay. Yeah, I can hear you fine. Okay, great. Carry on. So we go to Matthew 5:27. Gara Maatiyus boqonnaa 5 lakkoofsa 27 deemna. And in Matthew 5:27, first usage in the New Testament, Maatiyus boqonnaa 5 lakkoofsa 27 keessatti yeroo jalqabaaf fayyadamamee jechuudha jechi kun. and what's the first thing that we're going to notice? Who's Jesus speaking to now? Wanti nuti jalqaba irratti yaadachuu qabnu maalidha? Yesuus eenyutti kan inni dubbachaa jiru amma? Speaking to men. Dhiirotatti dubbataa jira. In 5:27, Maatiyus boqonnaa 5 lakkoofsa 27 irratti and you know he's talking to men because in verse 28, dhiirotattidha it kan inni says, dubbataa jiru. who Sababiin looks isaayyuu or desires a lakkoofsa woman. So you know he's 28 speaking to men. irratti kan dubartii ijaan ilaalee hawwee jedha waan ta'eef dhiirotattidha jechuudha kan inni haasaa jiru. So now Jesus is going to Kanaaf amma Yesuus turn adultery upside down and allow the men to now commit adultery. Yesuus waa'ee ejjummaa kanaa gadi garagalchee fayyadamee jechuudha. Ejjuu kan jedhu kanaa dhiirotaafis hojiirra akka oolu godheeti dhiirota irrattis seerri So if you remember, when you go to the akka Old hojjetu Testament, dubbate jechuudha. Gara kakuu moofaa yoo dhaqxan egaa and we demonstrated the law regarding adultery, jechi ejjummaa jedhu kuni kan inni ifee jiru what did we see? maal agarree turre? We saw that when it spoke about women, it spoke about married women.
not single women. Yeroo waa'ee dubartii dubbatu dubartii heerumteedha jechuudha. Kan hin dubbatu malee waa'ee dubartii hin heerumnee miti. And when it spoke about men, it spoke about any men, whether they were married or single. It didn't matter. Yeroo waa'ee dhiirotaa dubbatu immoo dhiira fuudhes haa ta'u, dhiira hin fuudhes haa ta'u sana hin daangessu jechuudha. So in the Old Testament, the issue is about the marital status of the woman. Yeroo gara kakuu haaraa dhufnu gaa dhimma gaa'ela So when you dubartiiti go jechuudha to kan the New ilaalamu. Testament now, in verse 28, Gara kakuu haaraa yoo dhaqnu gara lakkoofsa 28 what does it say regarding this woman? waa'ee dubartii ilaalchisee maal dubbate? She married or single? Ishee gaa'ela qabdi moo gaa'ela kan hin qabnedha? Either one, it doesn't specify, Eenyuun iyyuu ni hammata adda hin baafne jechuudha. which is the same rule that we used in the Old Testament. Seeruma wal fakkaataa kakuu moofaa keessattis fayyadamnee wajjin tokko jechuudha. So that Jesus broadens the whole subject of adultery Yesuus waa'ee dhimma ejjummaa kana fideetu and now says it doesn't matter about the marital status of a woman. waa'een gaa'ela dhaabbachuu otoo ishee hin daangessiin dubartiidhaafis jechuudha. So there's a significant change that goes on there. Achitti egaa jijjiirama guddaatu jira jechuudha akkitti Yesuus dhimma itti bahe. So this is also is the first mention Kunis in the New Testament. caqasa jalqabaati jechuudha kakuu haaraa keessatti. So who's summarized that for us? Eenyu kan walitti nuu qabu cuunfee waan ammaatti haasofne? What have we learned? Maal baranne? Maaltu nuu galee? So let's begin in the Old Testament. Kakuu moofaa keessaa haa jalqabnu. What's the driver for this inequality? Kan wal caaltummaa kana gototee deemaa jiru maalinni? The objectification of a woman. Dubartii mi'a gochuu yookiis So akka why does that mi'a wayiitti happen? fakkeessuudha jechuudha. Maaliif sun immoo kan ta'e? I'm not trying to say it's okay, Wanti sun sirriidha jechaa hin jiru ani. but I'm saying it happens for a reason. Garuu wanti ta'e sun sababaa fi ta'e qabaa jechuudha. Sorry? Dhiifama. So because of sin, and you said the woman fell. Sababa cubbuutii dubartii waan kuftee fi So was God punishing women? dubartii mean? adabuu fi jechuu keeti. So women tend to be looked down at. So why is that connected to sin? Maaliif kan cubbuu faana hidhate wanti sun? In Genesis 3, Uumama boqonnaa 3 tell me the model that you have. moodela kami kan kana sitti hime? So what ends up happening when we go down this path, Yeroo karaa kanarra deemnu you end up having a model where men end up always looking bad. maal ta'a dhimmisaa? Now, by all means, there are many bad men. We're not denying that. Beekamaadha. Dhiironni badoon baay'een jiru sana mormuu koo miti ani. But there weren't a group of men that got together and said, let's
let's create a society, let's form a plan that's going to oppress women. Eenyu kan hawaasa keessatti bocni sun akka kaa'amu taasise? Hawaasa keessatti dubartiin akka cunqurfamtu wanti taasise maalinni? And I hope none of us think that God did anything like that. Waaqayyo sana hin goone ofiisaa. That God wanted to punish women in any way. Waaqayyo dubartii karaa kamiinuu yoo ta'e adabuu barbaadeera. So what I've briefly tried to do Wanti ani sinii ibsuu barbaadu immoo is that if you describe the consequences of sin, yoo bu'aa cubbuu ibsuu barbaaddanii what happened was that things were no longer free. wanti ta'uu wanti bilisa ta'e hin jiruu jechuudha. Wanti bilisa ta'e hin jiruu jechuudha. If humans wanted anything, they now had to work for it. Wanti namoonni amma tolaan hojjechuu barbaadan wanti bilisa ta'e hin jiruu jechuudha. Once that change had happened, Erga jijjiiramni sun ta'ee when you kaasee take into consideration just two simple elements of our humanity, namummaa keenya keessaa wantoota lama yoo fudhannee the most important wanti one baay'ee murteessaa ta'e is that only women are able to give birth. dubartii qofadha kan dhala qabaachuu danda'u. Second one Sababni lammaffaan that isn't really so important baay'ee murteessaa kan hin taane sababni lammaffaan is that men tended to be bigger and physically stronger than women. dhiirri But that's not the primary driver. cimaadha qaamaan jechuudha. Dubartiirra caalaa cimaadha jechuudha. Sana miti yaa'u jalqabbiin akka ka'umsaatti wanti The primary ilaalamu. driver was that women have children. Wanti jalqabaa wanti ka'umsa ta'e isa dubartiin dhala godhachuu dandeessu, daa'ima godhachuu dandeessudha. So there's that element. Wanta sanadha. And then another one Wanti jalqabaa jechuudha. Inni biraan immoo that's deeply embedded in our humanity. wanta namummaa keenya keessa gadi fageeffamee kaa'amedha jechuudha. Sorry? So someone said Namni culture. ta'e aadaa jedheera. So what I'm going to say is Wanti ani jechuuf deemu I think of the verse and I can't remember the verse now. heertuudha. Heerticha immoo amma hin yaadadhu ani. Yes. In the book of Ephesians, Kitaaba Efesoon keessa so in the book of Ephesians, chapter kanaa fi 5, kitaaba Efesoon boqonnaa 5ffaa isaa irratti I think this verse works, but I don't know if it's the eminent one. heertuun I ani think it barbaade akka ta'een beeku garuu heertuun kunis ni nu fayyada. Ephesians 5:28. Efesoon boqonnaa 5:28. So before we go to Gara 5:28, boqonnaa 5:28 deemuu keenya dura there are two elements to our humanity that I think drove what today we call a patriarchal system or a patriarchal model. namummaa keenya keessa kan nuti har'a sirna caaltummaa dhiiraa jennee beeknu kan akka dhufu taasise namummaa keenya keessa jira jechuudha. And both of these elements of our humanity were given to us. We didn't ask for them. Namummaa keenya keessa kan jiran kanatu wantoota kanatu amalli kun akka nuu kennamu taasisan malee nuyitu akka nuu kennamu goone miti. One is that only women can have Inni children. tokko dubartiin qofti akka dhala godhattu kan taasifamedha. Well, just put that in parenthesis. Kana ammattuu keessan kaa'aa. I call it our humanity. Namummaa keenya jedhee waamaa jechuudha. And there are two elements.
Wantoota lamatu immoo jira jechuudha. Elementoota lama. Women have children. Isa dubartoonni dhala godhatan yookiin dhala godhachuu dubartootaa. Women give birth. The second one, Inni lammaffaan ammoo I'm going to say that we are selfish. nuyi ofittoodha kan jedhuun kataba kan lammaffaa. I'm going to say we're inherently selfish. Uumamaan ofittoodha jechuudha. Namni nuyi. If you combine those two Wantoota kana drivers, lamaan yoo walitti daballee they will create a patriarchal system. sirna caaltummaa dhiiraa olaantummaa dhiiraa uumuu jechuudha. And if you add in size and physical strength, that just makes things even worse. Yoo qaamni cimaan itti eda'ame ammoo wanti sun caalmaattu badaa akka ta'u taasisaa jechuudha. So if we're going to go downhill, it just makes us go downhill Yoo faster. irraan gadee The fact deemtu that ta'e men are bigger and fakkeenyaaf stronger than caalmaatti yoo women irraan gadee generally. sun dabalee akka malee kufaatiin cimaa ta'a jechuudha. Inni kun isa dhiironni caalmaatti But I guddaa want to ta'anii suggest fi that's not cimina the qaamaa qaban main faana wal driver. It's the fakkaata. two that I put on the board. Wanti ani jechuu barbaadu wantoota amma boordii irratti caqafaman lamaan kana kan fide dhiiradha jechaa hin jiru. So number one, you see in the book of Genesis, Kanaaf lakkoofsi easily, tokkoffaan uumama keessaa argina salphaamatti speaks about the labor that women have. dadhabbii dubartoonni qaban dubbata. And the selfishness, Ofittummaa kan jedhu kan immoo Ephesians 5. Efesoon boqonnaa 5 In Ephesians 5, it doesn't quite say selfishness. Efesoon boqonnaa 5 keessatti kiyaa baasee ofittummaa hin jedhu. What is it? How does it phrase it? Maal jedha kamittiin ibseera Phaawulos? It says humans do what? Namoonni maal godhu jedha. What's the primary things that humans are, their characteristic or what they do? Right? Pride? Maalinni namoonni maali amalli isaan qabaatan maalinni of tuulummaa You're just guessing. You're not looking in the chapter, are you? It's not pride. tilmaamte malee barreeffama boqonnicharra jiru hin ilaalle maal jechuu keeti. So it's not relationships or marriage. Hariiroo walitti dhufeenya gaa'elaas miti. Love themselves. That's it. Mataa isaanii jaallatu isa jedhu jechuudha. Humans love themselves. Namni mataa isaa jaallata. It does it in the framework of men. Nama dhiira irratti But it's kan a hundaa'e human miti. condition. Garuu golumaa gala namaati jechuudha. Dhimma namaa hun dubbata jechuudha. So once you combine those two elements, Wantoota kana yoo walitti dabalattan caalmaatti dhimmicha ulfaataa taasisa jechuudha. and most of your problems in your marriages Gaa'ela kee keessatti rakkooleen baay'een the ones you had, takka yoo qabaatte yookiin gaa'elatti seente I mean the marriages that you had, gaa'ela qabaatteetta yoo ta'e jechuu kooti yeroo darbe kana dura. past tense, the marriages that you're currently in, Gaa'elli ati amma keessa jirtu and if you're young, the marriages that you're going to enter into, yoo dargaggeessa taate immoo gaa'elli ati ganaa itti seenuuf jettu they're pretty much doomed. wantoota armaan olitti caqafne kanaan gara biraatti bokookuu jechuudha. Just because of these two elements of our humanity, Sababoota namummaa keenya armaan and olii humans love isa themselves. dubartoonni dhala kennanii fi isa namni mataasaa jaallatu sana jechuudha. And when you have those two elements, Wantoota lamaan kana yeroo qabaattu the relationship that we call marriage is doomed to fail.
Hariiroon inni gaa'ela jennu gara kufaatiitti deemaa jechuudha. There really isn't much hope for success Milkaa'inaaf kan abdachiisan hin ta'anii jechuudha. because what you're required to do is fight against your humanity. Sababiin isaa wanti sirraa eegamu uumama namummaa kee kana mormuudha jechuudha. Faallaa isaa dhaabbachuu. And you've got two choices Filannoo lama qabda. as we close. Cufiinsatti deemaa jirraa. Choice number one Filannoon inni tokkoffaan is Right? Go speak louder. Dhaga'amu sagalee ol kaasee dubbadhu. No, if you're going to get married, obviously if you don't get married, that's fine. But if you're going to get married, Yoo gaa'elan dhaabbattu ta'e rakkoon qabu. Garuu yoo gaa'ela dhaabbachuuf deemaa jirta yoo ta'e yookiin immoo gaa'ela keessa yoo jiraatte. if you want to succeed, Yoo milkaa'uu barbaadde you've got two solutions. filannoowwan lama You're qofa on the qabda. board. Number one is Filannoon sun lamaan immoo boordii irra jiru. Lakkoofsi tokkoffaan be selfless. ofitti du'uu. Selflessness is against Ofitti your human du'uun nature. faallaa uumama namummaa keetiiti. You're not designed to be selfless. Mataa kee caalaa warra kaan jaallachuun kun faallaa uumama keetiiti jechuudha. That's solution one. Kun filannoo isa jalqabaati gaa'ela gaarii godhachuuf. Solution two, Filannoon inni lammaffaan immoo contraception. mala ittiin ulfa ittisan jechuudha. Ulfa ittisu. Don't give birth. Dhala godhachuu dhaabuu jechuudha. So if you're going to give birth, Yo- if you're going to have children, Yoo dhala godhatte, yoo daa'imman godhatte, the secret of success is selflessness. icciitiin milkaa'insaa ofitti du'uudha. Yookiis mataa kee caalaa warra kaan jaallachuudha. If that's too hard to manage, Sun yoo sana gochuu yoo dadhabde, yoo sitti ulfaate, don't have children. daa'ima godhachuu dhiisuu qabda jechuudha. Both will lead to successful marriages. Lachuun isaaniiyyuu gara gaa'ela milkaatti si gaggeessu. So we'll have a think about that as we until our next time together tomorrow. Waa'ee sanaa itti yaannu hamma deebinee bor wal agarrutti We're going to close in prayer kadhannaadhaan yeroo cufnu and just want to give everybody the time that we're going to begin our next study. qorannaa keenya satta'anu yoo akka eegallu sa'aatii isinitti himuun barbaada. So we're going to meet in about 10, let's call it, we'll open a little bit late. We'll say in 20 minutes, at 10 minutes past the hour. So wherever you are located in the world, it will be 10 minutes past the hour. We'll start 10 minutes late. Sa'aatiitti sagantaan inni itti aanu itti fufuudha beeksisaa jira. Let's close with prayer. Kadhannaadhaan haa cufnu. Holy God, we thank you Waaqa qulqulluu si galateeffannaa that you guide and direct us waan nu qajeelchiteef. as we try to understand better the nature and properties of the seventh kingdom. Waa'ee uumamaa fi akkaataa mootummaa isa torbaffaa kana yeroo hubachuuf yaalaa jirru kanatti Help us also to better understand our own humanity. namummaa keenyas akka hubachuu dandeenyuudhaaf nu gargaarii. The more we study your word, Caalmaatti yeroo dubbii kee qorannu better equipped we will be. mi'a qulqulluu dubbii kee ta'uu akka dandeenyuuf baattota qulqulluu dubbii kee akka ta'uu to be dandeenyuuf nu able gargaarii. to understand ourselves and to
fight against those elements that are mataa keenya akka hubachuu dandeenyuu fi nu keessaa wantoota hin taane wantoota injifachuu qabnu loluu akka dandeenyutti ati nu gargaari. ask for a blessing. Jesus is name. Eebba kee si kadhannaa maqaa Yesuusiin. Ameen. Thank you everybody for Hundumti keessanuu galatoomaa warri karaa onlaayiniis nu faana turtan.